Kabajamtoota hordoftoota tajaajila soogiddaa akkam jirtu. Har'a Waaqayyoo walii wajjin akka hirmaannuuf sagalee inni nuuf kenne kan jedhu fannoo Yesuus jalaa maal hojjettaa kan jedhudha. Fannoo Yesuus jalaa maal hojjetta? Gara kanatti darbuu keenyaan dura kadhannaa gabaabaa walii wajjiniin godhanna. Hundumaa kan dandeessuuf hundumaa ol kan taate Waaqayyo Abbaa si galateeffannaa. Jaalala bara baraa isa dhuma hin qabne waan nu jaallatteef, ilma kee tokkichas dabarsitee waan nuuf kenniteef, Kiristoos Yesuus atis lubbuu kee dabarsitee waan nuuf laatteef, du'aa gara jireenyaatti waan nu ceesifteef bara baraan galanni siif haa ta'u. Nus yeroo kana iccitaa fannoo keetii akka nuyi barru, fannoo kee jala teenyee waan fannoon kee nurraa barbaadu raawwachuu akka dandeenyu hubannaadhaan akka tarkaanfannuuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Dubbii kees nu barsiisi maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiif jettee ameen. Eeyyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa, Kiristoos Yesuus fannifamuu isaarraan kan ka'e waggaatii gara waggaatti ayyaana fannoo jedhamee yookiis faasikaa jedhamee kabajama. Ayyaanni fannoo yookiis faasikaan kun waggoota hedduutiin dura sabni Israa'el yeroo inni garbummaatii ba'ee jalqabee kabajamaa kan ture yeroo ta'u, boodas fannifamuu Yesuusii wajjiniin wal qabatee, du'aa ka'uu Yesuusii wajjiniin wal qabatee ayyaanni kun ni ayyaaneffama. Yeroo kana gaaffiin akka walii wajjiniin ilaallu barbaadu fannoo Yesuus jalaa maal hojjetta kan jedhu yeroo ta'u, yeroo Yesuus fannifame inni fannoorra yeroo inni ture, fannoo irratti yeroo inni ol ba'e, yeroo inni lubbuu isaa dabarsee kenne, yeroo dhiigni isaa dhangala'e, namoota akkamiitu fannoo Yesuus jala ture? Warri fannoo Yesuus jala turan maal hojjetaa turan kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Fannoo Yesuus jala walumaa gala namoota gosa lamatu ture. Namooti gosa lamaan kun warra Yesuusiin jaallatanii duukaa deemanii fi warra diina fannoo Yesuus ta'an akka isaan ta'an argina. Isaan kana lamaan yeroo ilaallu walumaa gala namoota maqaa dhaaman, namoota hedduu keessaa maqaa kan dhaaman muraasa akka isaan jiran ilaalla. Isaan keessaa dubartoonni 4 maqaa dhaamaniiru. Dubartoota 4 maqaa dhaamanii jiru. Isaan malee Yohaannisidha kan maqaa dhaame bartoota keessaa. Akkuma beekamu bartoonni warri kaan yeroo Yesuus qabametti baqatanii akka isaan deeman, Phexros iyyuu dabalatee erga gurra nama sanaa mureen booda amma dhumaatti Yesuusiin hordofuu hin dandeenye, fageenyatti ture kan inni hordofaa ture. Warri kaan baqatanii achi buuteen isaanii iyyuu hin beekamu ture. Garuu Yohaannis itti dhiyeenyaan adeemaa kan ture, Yesuus illee fannoo irra taa'ee amma maqaa isa waamutti kan ga'e ta'uusaa argina. Kan biraan kan fannootti dhiyaatee ture hangafa lubaati. Hangafi lubaa iddoo sanatti akka inni argame maqaa dhaameera. Yihuudoota walumaa gala keessumaa Fariisoti baay'inaan maqaa dhaamuu isaanii argina. Kanarraa kan hafe fannoo Yesuus jala kan turan warri kaan loltoota Roomaa turani. Fannifamuu Yesuusiin dhugoomsuudhaaf, du'a isaa mirkaneessuudhaaf, murtii du'aa isa irratti darbe, isa Yesuus irratti dabarfame sana raawwachuudhaaf jecha kan achitti argaman loltoota Roomaa turani, fannoo Yesuus jala kan turan. Isaan malee namni tokko kan maqaa dhaame erga Yesuus du'ee booda maqaan isaa kan dhaame Yoosef nama Armaatiyaa kan jedhamutu ture. Isaan kun maqaadhaan kan caqasaman yeroo ta'u, warri kaan baay'inumaan Yihuudoota yookiis Fariisota iddoo sana turan akka isaan ta'an, Saaduqoota iddoo sana turan akka isaan ta'an argina. Yihuudoota fudhannee yoo ilaalle yookiis Fariisota, Saaduqoota yoo fudhannee ilaalle fannoo Yesuus jalaa maal hojjetaa turan yoo jenne, ga'ee isaan fannoo Yesuus jalatti qabaatan akkas kan jedhu ture. Gaaffiin yeroo dhiyaatu fannisi, fannisi, ajjeesi, du'uutu irra jira jedhanii murtii du'aa irratti dabarsaa turan. Akka inni ajjeefamuuf, fannifamee akka inni du'uuf murtii dabarsaa kan turan, itti tufaa kabalaa kan turan, itti qoosaa Yesuusitti baacaa kan turan, ga'een hojii isaanii fannoo jalaa kana ture.
Yihuudoonni achitti argaman baay'een isaanii, Fariisonni achitti argaman ga'een isaanii kana ture. Yohaannis boqonnaa 19:7 godhattanii dubbiftan Yesuusiin akka inni fannifamuuf Yihuudoonni afaan tokko walgaanii yeroo dubbatan, Fariisonni afaan tokko walgaanii yeroo dubbatan, inni ilma Waaqayyoo abbaat ofiin jechuu isaatiin Waaqayyoon arrabseera jechaa du'i isaaf mala, ajjeefamuutu irra jira jechuudhaaf ture fannoo jalatti kan argaman. Yeroo fannoo jala jiran Yesuus fannifamuu isaatti gammachuu guddaa qabu turani. Isa akka diinaatti ilaalaa waan turaniif, akka inni ofiisaa ilma Waaqayyoo fakkeessee dhiyeessetti malee ilma Waaqayyoo jedhanii amananii fudhachuu waan dadhabaniif, fannifamuu Yesuusitti gammachuu guddaa kan argisiisan, kaayyoo isaanii kan fiixaan baafatan, diina isaanii jedhanii kan lakkaa'an, baduusaa kan itti mirkaneeffataniif gammachuudhaan kan guutaman, ga'een hojii isaanii fannoo jalaa kana fakkaata ture. Hangafi lubaa gaaffii warri kaan dhiyeessan fuudhee Yesuusitti du'a kan murteesse, eeyyee du'uutu isaaf qaba, isaaf mala, kan du'utti iyyuu immoo du'a fannoo du'uutu irra jira. Fannoo irratti fannifamee kan du'u nama yakka guddaa hojjete, isa iyyuu immoo nama abaarame akka ta'e hin beeku. Namni Waaqayyoon arrabseera jedhamu, namni Waaqayyootti of fakkeesseera jedhamu yoo jiraate, murtoon isaanii keessa deebii keessatti akka arginu dhagaadhaan rukutamee du'uutu irra jira jedha. Isaan garuu Yesuus irratti murtoon fannifamee du'uuraan isa ga'utu hin jiraatin, Yesuusin fannifamee akka du'uuf yeroo dabarsan sana kan mirkaneesse hangafa lubaa ture. Hangafni lubaa iddoo sana jira. Ga'een hojii isaatii fannoo jalaa kan inni hojjetu garuu Yesuus akka inni fannifamee du'uuf murtii dabarsuu ture ga'eensa. Loltoota Roomaa yoo ilaalle, iddoo sana turaniiru. Duraan akkan dubbadhe du'uu Yesuusin mirkaneessuudhaaf, isa isatti murtaa'e kana raawwachuudhaaf fannoo sana jalatti argamaniiru. Kanaaf fannoo jalaa ga'ee isaan qaban reebuudhaaf, amma nanni isaa ciccitutti irree isaanii itti agarsiifatanii ammam akka ga'an, ammam akka madeessuu danda'an, ammam akka dhiphisuu danda'an reebuudhaan kan argisiisan ga'een hojii isaanii Yesuusin reebuu ture. Loltoonni Roomaa fannoo jalaa kan isaan raawwatan. Mismaaraan isa rukutuu ture. Miilla isaatiif harka isaa mismaaraan cinqaaruun hojii isaanii ture. Gara jabinaan, gara laafina tokkotuun argisiisin fannoo jalaa loltoonni Roomaa kan hojjetaa turan. Fannoo jala jiru, gaaddisa fannoo jala dhaabatanii ga'een hojii isaanii eeboodhaan cinaacha isaa waraanuu ture. Yesuus du'uu isaa mirkaneeffachuudhaaf gara jabinaan eeboodhaan cinaacha Yesuusin waraanan. Fannoo Yesuus jala jiru ga'een isaanii garuu isa waraanuudha kan ture. Fannoo jala turani garuu ga'een isaanii gonfoo qoraattii mataa isaarra kaa'u ture. Isatti baacaa gonfoo qoraattii tolchanii mataa isaatti asii gadi isa rukutuun, gonfoo qoraattii isaaf kennuun ga'ee isaanii ture. Fannoo jala turani ga'een isaanii hadhooftuu isa obaasuu ture. Yeroo inni nan'ee bodheedetti qooda bishaan isaaf kennani, qooda isaaf garaa laafani, fannoo jala ta'anii kan isaan isaaf hiixatan hadhooftuudha ture. Fannifamuun hadhaadha silaamasaa. Qorumsi isarra ga'e, reebamuun isarra ga'e hadhaadha silaamtisaa. Cubbuu inni baatee jiru silayyuu hadhaadha. Isaan garuu isatti dabalanii hadhooftuu isa obaasuun ga'ee hojii isaanii godhatanii fudhatani. Loltoonni Roomaa iddoo sana turan. Loltoonni Roomaa ga'een isaanii inni kan biraan uffata Yesuusiin irraa baasanii hirmaachuu ture. Kophee inni kaa'atee ture, uffata inni uffatee ture irraa erga baasanii booda Yesuus fannoo irra jira. Inni du'uudhaaf tarii daqiiqaa yookiis sekeendii yookiis maayikiroo sekeendii saafa. Isaan garuu achi deebi'anii uffata isaa kana eenyuutu fudhata jedhanii uffata isaatti carraa buufachuu
kophee inni kaa'atutti carraa buufachuun ga'ee hojii isaanii ture. Kun hundumtuu kan inni raawwate gaaddisa fannoo jalattidha obboloota ko. Fannoo irraa fagaatanii hin jirani. Naannooma fannoo sana jiru, gaaddisuma fannoo sana jala jiru. Hojii isaan hojjetan garuu faallaa fannoo kanaati kan ture. Isa isaaniif duudhaaf dhufe, isa isaaniin fayyisuudhaaf dhufe, isa isaaniin jiraachisuudhaaf dhufe gara jabina akkasii isatti argisiisaa turan. Gama kan biraatiin Yoosef nama Armaatiyaatu achi ture isiniin jedheera, maqaa kan dhaame. Ga'een Yoosef nama Armaatiyaa wanta Yesuus irra ga'e kana hundumaa gaddaan hordofaa kan ture. Yesuus fannifamuun isaa kan isa yaachise. Badiisa tokko malee yakka tokko utuu hin qabaatin fannoo irratti bifa sanaan fannifamee du'uun isaa kan isa yaachise Yoosef namni Armaatiyaa achi ture. Yesuus du'uu isaa erga mirkaneeffatee booda namni badii malee fannifame kun reeffi isaallee achirra ooluun irra hin jiraatu. Reeffi isaa achirra buluun irra hin jiraatu. Yoo xinnaate du'aama isaallee hin gaafadha. Reeffuma isaallee hin kaafadha. Reeffa isaan fannoo irraa buusee owwaalladha kan jedhu Yoosef namni Armaatiyaa achi ture. Jiraa isaatti duwwaa miti kan inni isa barbaadu. Erguma inni du'e illee, erga inni ajjeefame illee reeffa isaa dhaqee namni kadhate Yoosef nama Armaatiyaa ture. Innis fannooma jaladha kan inni ture. Achirraa isa buusee kan dhaqee isa owwaale, bakka inni owwaalamuun irra jiru, bakka inni turuun irra jiru kan dhaqee isa kaa'e, kan isa kafane Yoosef nama Armaatiyaati kan ture. Innis achuma gaaddisa fannoo jala ture. Dubartoonni arfan iddoo sana turuu isaanii isiniif kaaseera. Dubartoonni arfan iddoo sana turan ga'een hojii isaanii gadda guddaadhaan Yesuusiin hordofaa, imimmaan isaanii dhangalaasaa, fannifamuuf du'uu isaatti abdii kutannaa guddaadhaan kan turan yeroo ta'u, dhumarratti kan isaan murteessan haa ta'u haa ajjeefamu, erga du'e waan goonu hin qabnu, yoo xinnaate garuu reeffa isaallee urgooftuu dimna jedhanii kan murteessan turan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Reeffuma isaallee urgooftuu dimna. Reeffi isaa akka inni foolii hin taane hin kenninetti, reeffi isaa akka inni tortoree hin bannetti, reeffi isaa akkuma jirutti turuu akka danda'utti urgooftuu dimna kan jedhan. Sana booda Yoosef nama Armaatiyaa wajjin adeemanii iddoo owwaalchaa dhaqanii akkamitti akka reeffi isaa kaa'ame, eessatti akka inni owwaalame arganii kan deebi'an, amma sanaatti kan duukaa bu'an dubartoota arfan sana turan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa, tarii har'a ga'een keessan maalin fannoo jala? Ati fannoo jalatti ga'ee maalii qabaachaa jirta? Fannoo Yesuus jalaa maal hojjetta? Tarii murtii du'aa dabarsaa jirta? Akka Fariisotaa obboloonni kee akka du'aniif murtii du'aa irratti dabarsaa jirta? Tarii waraanaa madeessaa dhiigsaadhaaf cabsaadhaa kana jirtu fannoo jala teessee obboloota keetiif madaa'uu isaaniif qopheessaa jirta? Obboloota keetiif mismaara isaaniif kennaa jirta? Madaa'uu isaaniitiif, cabuu isaaniitiif sababa ta'aa jirta fannoo Yesuus jala teessee? Tarii hadhooftuu obboloota obaasaa jirta? Kan silayyuu jireenyi itti hadhaa'e, adeemsi lafa onaa kun, jireenyi biyya lafaa kun silayyuu kan itti hadhaa'ee jiru, ati immoo dabaltee qooda dheebuu isaan baaftu, qooda jireenya isaanii mi'eessitu, qooda seenaa isaanii akka ni jijjiiramuuf ga'ee taphattu obboloota kee hadhooftuu obaasaa jirtaa laata? Tarii sababii keetiif namoota baay'eetti jireenya hadhaa'ee jira laata? Sababii keetiif namoota baay'eetti tajaajilli hadhaa'aa jira laata? Sababii keetiif namoonni imimmaan dhangalaasan jiru laata? Fannoo jalaa ga'een kee maali obboleessa ko? Obboleettii ko fannoo jala teessee kanatu hojjetaa jirtu maali? Tarii carraa buufataa jirtaa laata akka waraana warra Roomaa bu'aa dalgaa argachuudhaaf? Waa'een fannoo Yesuus siyaachisuu dhiisee, waa'een dhangala'uu dhiiga isaatii siyaachisuu dhiisee
waa'ee bu'aa ofii keetii argattu, fannoo jala teessee maqaa fannootiin galii argattu duwwaa herreguudhaan, bu'aa buufattu duwwaa herreguudhaan, waa'ee jireenya isa har'a jiraattu, isa har'a nyaattu, isa har'a dhuddu, isa har'a uffattu yaaduudhaan fannoo jala teessee daldalaa jirtaa laata? Fannoo jala teessee gaaddidduu fannoo jala dhookattee, gaaddisa fannoo jala dhookattee bu'aa foon keetii ari'aa jirtaa laata? Ofii kee gammachiisuudhaaf, jireenya dhuunfaa keetii gammachiisuudhaaf fannoo jalatti daldala geggeessaa jirtaa laata? Ga'een hojii keetii fannoo jalaa maali? Moo akka Yoosef nama Armaatiyaa sana fannoorra ooluu Yesuus siyaachisa? Fannoorra ooluun, fannifamuun siif jedhee dhangala'uun dhiiga isaatii si dhiphisaa laata? Anaaf jedhee du'e gooftaan koo, anaaf jedhee fannifame, anaaf jedhee lubbuu isaa dabarsee kenne, kanaaf ani immoo isaaf jiraachuutu narra jira jettee fannifamuu Yesuus yeroo hundumaa siyaachisee garaa keessi cabsaa jira laata? Mootu Yesuus achii fannifamee jiru, ati immoo waan kan biraarra deddeebita laata? Nama tokkotu saree guddisee qaba ture. Sareen inni guddise kun baay'ee jaallata, sareen isaas baay'ee isa jaallata ture. Guyyaa tokko sochiin lafaa guddaan isaa ta'ee manni baay'een jigee, namooti baay'een mana jige jalatti dhumani. Namooti baay'een achi jalaa baafamuu hin dandeenye. Sareen kun guyyaa sana olii gadi fiiguu hiriyaa gooftaa isaatii sana argee, hiriyaan gooftaa isaatii sun manni irratti jigee hin duune, lubbuudhaan jira, garuu achi jalaa ba'uu hin danda'u ture. Kanaaf sareen kun dhaqee itti dhiyaatee uffata isaa qabee hiriyaa gooftaa isaatii sana achi keessaa baasuudhaaf harkisuu jalqabe. Utuma sareen kun harkisuu namni kun akka of baruu ta'e. Gaafa xinnoo ishee ija saaqqatee ilaallu sareetu hin taane kan itti fakkaate yeeyyiin isa nyaachuudhaaf yookiis waangoon isa nyaachuudhaaf waan isa harkisaa, waan isa gootataa jirtu waa itti fakkaateef mudhii isaatti shukkaa jiru baasee saree kana hiixatee waraane. Sareen kun erga waraanamee booda gadhiiseetu gara gooftaa isaatiitti deebi'e. Fiigaa dhaqee miilla gooftaa isaatii jalatti lafa dha'ee achuma ciisee du'e. Sana booda gooftaan isaa du'uu saree isaatiif baay'ee gadde. Haa ta'u malee sareen isaa dhiigaa waan dhufeef waraanamee akka inni du'e bare. Waraanamee akka inni du'e waan bareef achi deebi'e barbaacha. Toora inni irra dhufe dhiiga isaa kana hordofeetu yeroo dhaqu dhuma dhiiga isaatii irra gaafa ga'u bakka sanatti kan inni arge hiriyaasaa manni irratti jigee du'aaf jireenya gidduu jiru ture. Sana booda wanta irra jiru sana irraa galagalchee hiriyaasaa sana iddoo sanaa fuudheetu gara mana isaatiitti gale. Mana yaalaatti isa geessee isa wal'aanee namni kun hin fayye. Garuu sareen namni sun guddise nama sanaan waraanamee du'e. Namoonni har'a Kiristoos Yesuusiin kan isaan godhan kanadha. Yihuudoonni Yesuus irratti kan isaan raawwatan kanadha. Loltoonni Roomaa Yesuus irratti kan isaan raawwatan kanadha. Isa isaan oolchuudhaaf dhufe waraananii ajjeesan. Isa isaan oolchuudhaaf, isa isaan fayyisuudhaaf dhufe, du'a jalaa isa isaan baasuudhaaf dhufe, isa fannisanii ajjeesan. Isaan gargaaruudhaaf akka dhufe waan hin barreef. Haa ta'u malee akkuma gooftaan saree sanaa toora dhiiga sanaa hordofee dhaqee namicha sana oolche, har'as Waaqayyo warra michuusaa ta'ani, warra isa amanatani, warra fayyuu barbaadani toora dhiiga Yesuusiin isa fannoo irratti dhangala'ee sana hordofee isaan fayyisuu barbaada. Kanaaf har'a ergaan kun gara keessan dhufa. Kanaaf dhaqeen ergaa kana har'a isiniif dabarsu. Eeyyee Yesuusiin fannoo irratti baaftanii fanniftaniittu. Haa ta'u malee inni kan inni du'e isiniif waan ta'eef, inni kan inni du'e anaaf waan ta'eef, inni kan inni du'e siif waan ta'eef Waaqayyoo si fayyisuudhaaf barbaada. Yesuus fayyina kee barbaada. Toora dhiiga isaatii sana hordofee gara kee dhufeera. Lolaa dhiiga isaatii isa fannoo irratti dhangala'ee sana hordofee har'a gara kee dhufeera.
eeyyee fannoo jala jirta, fannootti waamamtee jirta. Garuu fannoo jala teessee wanta ati hojjettu baay'ee murteessaadha. Filannoon kee har'a baay'ee murteessaadha. Dubartoonni sun urgooftuu dibuudhaaf akkuma filatan, Yoosef gadi buusee awwaaluudhaaf akka filate, fannifamuu Yesuus akkuma isaanitti dhaga'ame, har'a fannifamuu Yesuus sitti dhaga'amuutu irra jira. Fannoo Yesuus jala teessee daldalaa jiraachuun sirra hin jiraatu. Namoonni baay'een har'a fannoo Yesuus jala taa'aniitu diina fannoo Yesuus ta'anii argamaniiru. Filiphisiiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 18-19 irra kan jiru yoon dubbise akkas jedha. Filiphisiiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 18-19. Waa'ee jara tokkoo kanaan dura akkumaan si'a baay'ee isinitti hime, ammas boo'aa isinitti nan hima. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii jiraatu. Dhumni isaanii badiisa, garaan isaanii waaqayyo isaaniiti. Salphina isaanii ulfinatti hin lakkaa'atu, yaada garaa isaaniis waan lafaa irratti hin hidhu jedha. Waa'ee jara tokkoo irra deebi'een isinitti himaa jedhe Phaawulos. Waa'ee jara tokkoo irra deebi'een isinitti hima. Jarri kun maal waan ta'aniifan isinitti hima? Isayyuu bu'aan isinitti hima. Diina fannoo Kiristoos ta'aniiru. Jarri kun Yesuusin waan hin beekneef miti. Jarri kun fannifamuusaa waan hin amanneef miti. Utuma fannifamuusaa amananii jiranii, utuma Yesuus ilma waaqayyoo ta'uusaa amananii jiranii, achuma fannoo jala jiraachaa, gaaddidduu fannoo jalatti, gaaddisa fannoo jalatti utuma jiraatanii garuu diina fannoo ta'anii argamaniiru jedhe. Diina fannoo kan isaan ta'an maaliif? Wantoota 3 caqaseera. Tokko, garaan isaanii waaqa isaaniiti jedheen. Garaan isaanii waaqa isaaniiti. Waaqayyotu hin taane kan waaqa isaaniif ta'e garaa isaaniiti. Garaa isaanii waan jaallataniif, garaa isaanii guuttachuudhaaf, fedhii garaa isaanii raawwachuudhaaf, bu'aa dalgaa argachuudhaaf, akkuma loltoonni Roomaa fannoo jala taa'anii carraa buufatan uffata Yesuusitti, isaanis akkuma kana garaa isaanii waan jaallataniif, garaan isaanii waaqa isaaniitti ta'ee diina fannoo kan ta'an har'a baay'ee isaaniitu jiru. Ximootiyoos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 1-5 dhaqxanii yoo dubbiftan, waa'ee kanaa sirriitti jala muree dubbata. Bara dhumaatti namoonni ofittoo akka isaan ta'an, kan of jaallatan akka isaan ta'an, jaalala maallaqaatiin kan qabaman akka isaan ta'an irra deddeebi'uudhaan dubbata. Rakkoon isaanii inni lammaffaan salphina isaanii ulfinatti lakkaa'achuudha. Hojii isaan hojjetan hundumtuu hojii salphinaati. Dubbii isaan dubbatan dubbii salphinaati. Isaan garuu waan dubbatan sana ulfinatti lakkaa'u. Murtii isaan murteessan murtii salphinaati, kan ulfina waaqayyoof hin taane. Garuu isaan sana murteessuu isaaniitti ulfina guddaatti lakkaa'atu. Fannoo jala ta'anii wal hiru, fannoo jala ta'anii wal lolu, fannoo jala ta'anii wal irratti ka'u, fannoo jala ta'anii sobu, dhugaan dubbatanii fannoo jala ta'anii hatu, hin amanamani, fannoo jala ta'anii ejju, amanamummaan hin jiru. Sana gochuu isaanii irraa kan ka'e diina fannoo Kiristoos ta'aniiru jedhee dubbata. Diina fannoo Kiristoos ta'anii jiru. Salphina kee ulfinatti lakkaatta yoo ta'e, hojii salphinaa hojjettee akka waan hojii ulfinaa hojjetteetti of lakkoofta yoo ta'e, diina fannoo Kiristoos ta'uun kee kanaanidha kan inni beekamu. Kiristoosiin caalaa, dhugaa caalaa garaa kee jaallatta yoo ta'e, garaan kee waaqa tolfamaa sitti ta'eera yoo ta'e, diina fannoo Kiristoos ta'uun kanumadha, waan kan biraa miti. Jara sana diina fannoo Kiristoos kan godhe inni sadaffaan af inni dhumaa yaada garaa isaanii waan lafaa irratti hin hidhu jedhe. Yaada garaa isaanii waan lafaa irratti hidhu. Yaadi isaanii waa'ee mootummaa waaqayyoo miti. Yaadi isaanii waa'ee jireenya bara baraa miti. Yaadi isaanii waa'ee fannifamuu Yesuusiin miti. Ituma waa'ee Yesuusiin lallabanii, utuu waa'ee fannifamuu isaanii lallabanii, waa'ee fannifamuu isaatiitu lallabanii, garuu
waa'ee jireenya bara baraa miti kan isaan yaadani. Yaadni isaanii guutummaatti kan hidhamee jiru waa'ee lafaa irratti. Jireenya har'a jiraatani, mana har'a ijaarani, konkolaataa har'a hoofani, ulfina har'a lafatti argatani, tajaajilaa beekamaadha jedhamuu isaanii, abaluu nama guddaadha, abaluu sooressa, abaluu qabeessa jedhachuu isaanii waan lafaa irratti duwwaa hidhuudhaan diina fannoo Kiristoosiin ta'anii argamu. Isaan kana hundumaa walitti qabee yeroo kaa'u Phaawulos dhumi isaanii badiisaa jedhe. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Warri diina fannoo Yesuusiin ta'an dhumi isaanii badiisa bara baraati. Maal gochuu isaanii irraa kan ka'e? Garaa isaanii jaallachuu isaanii irraa kan ka'e fannooma jala ta'anii. Maal gochuu isaaniitiin? Fannooma jala ta'anii salphina isaanii ulfinatti lakkaa'achuu isaaniitiin. Hojii salphinaa fannoo jalatti hin hojjetamne fannoo jalatti hojjechuu isaanii irraa kan ka'e. Yaanni isaanii waa'ee jireenya bara baraa ta'uu dhiisee waa'ee lafaa irratti kan hidhame waan ta'eef. Walga'ii illee yoo ta'an, koreedhaan illee yoo ta'an, fannooma jalatti kan isaan murteessan waa'ee isa lafaati, waa'ee isa bara baraa ta'uunsaa hafe. Ajandaan mana Waaqayyoo, murtiin mana Waaqayyoo keessatti murtaa'u baay'eensaa waa'ee jireenya isa lafarraa ta'aa dhufeera. Kun immoo utuma fannoo jala jiraatanii diina fannoo Yesuus akka ta'an nama godha. Kanaaf kabajamaa obboleessa ko, fannoo Yesuus jala teessee diina fannoo Yesuus hin ta'in. Fannoo Yesuus jalatu teessoo obboleettii ko, diina fannoo Yesuusiin hin ta'in. Namoonni diina fannoo Yesuus ta'an warra alaala dhaabatanii Yesuusiin hin fudhannu, Yesuus anaaf hin duune warra jedhanutu hin taane, isaan duwwaatti quba qabuutu hin taane, har'a gaaddidduu fannoo jala ta'anii diina fannoo Yesuus ta'uun akka danda'amu sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Kanaaf erga Yesuusitti waamamuun kee nafne, erga Waaqayyootti waamamuun kee nafne, erga Kiristoos anaaf du'eera jettee amanuun kee nafne, erga fannifamuun Yesuus anaafidha jettee amanuun kee hin hafne, diina fannoo Yesuus hin ta'in. Fannoo Yesuus jala erga jiraatte waan ulfina isaatiif ta'u, deebii fannifamuu isaatiif ta'u, deebii inni si jaallate jaalala guddaan sitti argisiise kanaaf ta'u, inni ilaa kunoo amma kanan si jaalladha jedhee harka isaa diriirsee fannoo irratti ol ba'ee yommuu jaalala isaa sitti argisiise, ati immoo kunoo amma kanan si jaalladha jedhiitii jireenya kee guutummaatti isaaf kennuudhaan fannoo jala akkuma jirtu jireenya kee guutummaa isaaf kenniitii isaaf jiraadhu. Kan akka gootuuf Waaqayyo si haa gargaaru, Waaqayyo si haa eebbisu. Yesuus gara koo ta'ee anaaf iddoo irriina koo dhaabatee biyya lafaatti kooluun galuu takka miseensummaa samiittan guutee gatii guddaatu natti ba'ee manaan dhiigni isaanaaf lolaafameera. Sichi sanyii lafaan jedhamu manii lammummaan koo jijjiirameera. Irrattis yoo guutes wanti lafaa kuni dhugaa ganuun hin dandeessisu. Ergaan itti amanee fannoo Yesuus irraa raawwadhee ija koon deebisu. Isanitti dadhee harka koon qabachuuf eegichi koo ittuma fufaa. Wanta lafaa miti minnaan eegaa jiru naafuriin koo akarraa dhufaa. Ergaa Yesuus gara koo ta'ee anaaf iddoo irriina koo dhaabatee biyya lafaatti kooluun galuu takka miseensummaa samiittan guutee gatii guddaatu natti ba'ee manaan dhiigni isaanaaf lolaafameera. Sichi sanyii lafaan jedhamu manii lammummaan koo jijjiirameera. Har'a yoo fakkaanne namoota biratti homtuu kan hin galleef gowwoota. Abdiin keessa keenya inni nu eeggannu guyyaa guyyaan ija godhata.
namoota baay'eetti fakkaachuu danda'a abjuun keenya waan hiikkaan qabne garuu guyyaa tokko badhaafamuuf jirra mirga gooftaa Yesuus dhaabanne mirga Yesuus gara koo ta'ee anaaf iddoo hir'ina koo dhaabate biyya lafaatti kooluun galuu takka miseensummaa samiittan guute gatii guddaatu natti ba'ee manaan dhiigni isaanaaf lolaafameera sichi sanyii lafaan jedhamu manii lammummaan koo jijjiirameera. Jireenya isaa dhufuu otoo eegaa jirru deebuu wanta hor darbuun qabnu kan caalullu eegaa samiirraa qophaa'ee gonfoo baalarraa mataan cabnu waan lafaa galanii samiif kaadhimamu nama jechisiisu dadhabaa kanaaf wanta baduu homaatti lakkoofnu deebi'uun saanuuf hiikaa qabaa mirga Yesuus gara koo ta'ee anaaf iddoo hir'ina koo dhaabate biyya lafaatti kooluun galuu takka miseensummaa samiittan guute gatii guddaatu natti ba'ee manaan dhiigni isaanaaf lolaafameera sichi sanyii lafaan jedhamu manii lammummaan koo jijjiirameera. Umurri amma kana gooftaa wajjin deeme ergaan baroota lakkoofsisee seenaan na taajjabaa yoon fooniif gugguufuu isaanitti waamame dhiise olii koof gabbu'uun mijachuun jireenyaa homaayyuun fakkaatu aanatti erga na boo'atte nama gatiin qabne kan samiinaaf kenni beekamti isa du'ee gatii koonirraa baase ergaan filannoo koo godhadhe yaada koo iddoo meeqatti maanirraa bubbee qilleensa dhaggeeffadhe kattaan itti baqadhee ooluu anaaf isa ta'ee guyyaa gidiraa olmaa sanarratti baay'atee manaan sababii Yesuusiif kan jira.